Hayya shama harka fuuna kam jirtu hordoftoottan chaanaalii Gadaa Teechii hordofaa jirtan hundi keessaan baga nagaa jiraatanii har'a immoo kan isin agarsiisu akkaataa Itoophiyaa keessatti biyya barbaan Itoophiyaa callaa osoo hin ta'in biyya barbaan keessatti akkaataa firiidhaan daawwachuu dandeenyu wajjin kan ilaalu ta'a jechuudha. Jalqaba gama barnootaatti osoo hin darbin duratti chaanaalii kun namni haaraa ta'an akka subscribe gootan isin beeksisna. Appikeen kun pilaastoorii irratti argamuu ni danda'a. Isin ammoo akka kallattiin buufattanuuf liinkii isaa viidiyoo kee jala isiniif kaa'aa achi tuuttanii buufachuu ni dandeessu. Jalqabaa wanti nu gochuu qabnu appikeen kun appikee baay'ee bareedaadha. Appikeen kun wanti kallattumatti kan inni nurraa barbaadu kireeditii sirriitti itti caanachuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf hojii isaa wajjumaa ilaalla. Bannee keessanii seenna. Erga bannee keessa seenneen boodatti iddoo gubbaa kanarratti akkuma argaa jirtan firiikaali jedha. Firiikaaliin kun firiikaali fast limited kan jedhu sanii fi haakaan humna isaatii baay'ee dabalaadhaan firiidhaanis ni daawwala waan ta'eef isin ammoo wanti isin gochuu qabdan get start kan gootu get start kan jedhu san tuqnaa jechuudha. Yeroo kanatti eeyyama ni kenninaa fi halloo ni goona. Haala kana yoo nuuf dhufetti iddoo jalaa kanatti accept kan jedhu san irratti ni tuqnaa jechuudha. Erga tuqneen boodatti asis oofuu ni dandeenya yookaan escape iddoo gubbaa jettu kana dhaqnee tuquu ni dandeenya jechuudha. Yeroo kanarratti kallattumatti koodii waan nu geessuuf inni karaa lamaan banamuu danda'a jechuudha. Kun iddoo kanatti wanti isin ilaaluu qabdan karaa lamaan banamuu danda'a jechuudha. Yeroo iddoo kana tuqxanitti sitinaa kan jedhu yeroo tuqxanitti koodii yookaan bilbila keetti galchite akkaataa inni koodiidhaan siif banamuu deemta jechuudha. Yeroo ammoo iddoo gubbaa kana tuqxetti eegsisa yeroo kallattumatti appikeen kun siif banamuu danda'a jechuudha karaa firiidhaan. Ammoo iddoo jalaa kana yoo tuqxe wanti ati beekuu qabdu koodii bilbila keetti galchite koodiidhaan siif banama jechuudha. Wanti beekuu qabdu akka hin dogongorre irra siif deebi'a iddoo siiti naaw kan jedhu kana jechuudha. Yeroo isa tuqxetti ammoo koodii lakkoofsa kee itti galchitee kaate koodiidhaan siif banama. Iddoo gubbaa kana yoo itti tuqxe ammoo kallattumatti siif banamuu danda'a jechuudha. Ani amma koodiidhaan waan banachuu barbaanneen isi ammoo kam jaallattanii banamuu ni dandeessu jechuudha. Banachuu ni dandeessu. Ani amma waan koodii hin barbaanneef x jedhee if duuba nan deebi'a jechuudha ammas. Kuno amma appikeen kun kallattumatti naaf banameera jechuudha. Amma wanti annarraa barbaachisu kireeditii karaa salphaa akkaataa ittiin canadhee daawwadhu qofa jechuudha. Amma iddoo jalaa kana yommuu ilaaltanitti filannoo sadi nuuf deera. Filannoo kana keessa fakkeenya kontiinoo kan jedhu yommuu tuqnetti erga kontiinoo tuqneen boodarratti amma kuno iddoo greeting increase kan jedhu yoo tuqxani lakkoofsa ati qafoo keessa qabdu hunda isaa akkuma isin argitan kana tarreessee naaf fidaa jechuudha. Amma lakkoofsi kun biyya an barbaade yoo Itoophiyaa keessa jirta kan jedhu kun naaf fida. Yoo biyya Saawudii Arabiyaa jiraatte akkasuma jedhee biyya alaabaa sana waltaan siif fida jechuudha. Itti aansine kaaling kan jedhu yoo tuqne lakkoofsa fakkeenyaaf ati daawwaluu barbaaddu san jechuudha. Erga lakkoofsa namaatti galchiteen booddee lakkoofsa nama barbaadde san itti galchitee daawwaltaaf jechuudha. Iddoo kanatti kan si barbaachisu iddoon kun jechuudha. Iddoo kaalinki ammoo biyya daawwaluu barbaadu san filachuudhaaf iddoo gubbaa kana Itoophiyaa kan jedhu san tuqee yoo tuqxe biyya itti barbaadde san alaabaa isaa filattee itti daawwaluu barbaadda jechuudha. Biyya sana biyya barbaaddanne filattu jechuudha. Ammas mee duuba deebina. Iddoo erga haala kana dhumneen boodarratti akkaataa ittiin kireeditii caanachuu dandeessan wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma iddoo kireeditii jettu kana tuqna. Erga iddoo kireeditii tuqneen boodarratti amma wanti nu gochuu qabnu iddoo go gubbaa jettu kana yoo tuqne kireeditiin keenya nu sassaabamuu danda'a jechuudha. Akkuma barbaadanitti kireeditii keessan sassaabachuu dandeessan jechuudha. Kireeditiin keessan kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo haaluma kana isin argaa jirtan kanaan kireeditii keessan sassaabuu dandeessu. Iddoo kanatti maqaalee itti karaalee kireeditiin sassaabdan isin tahima waan ta'eef iddoo kanatti ammoo kireeditii hamma isaa wajjin isiniif mul'isa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo gubbaa kana go kan jedhu yoo tuqne kireeditiin keenya salphumatti sassaabachuu danda'a. Amma kireeditii yeroo jalqabaa appikeen kun waliin naaf baname iddoo gubbaa kanatti ilaallachuu ni dandeessu. Kireeditiin kun yeroo jalqabaa ta'eef inni naaf baname 680 jechuudha. Amma iddoo gootu yoo tuqetti salphumarratti kunoo viidiyoo kana yommuu naaf beeksisa waan ta'eef duuba nan deebi'a jechuudha. Amma kun akkuma argaa jirtanutti kireeditii kana 20 naaf sassaabeera jechuudha. Get it kan jedhu san tuqna. Gabaabumatti kun itti naaf dabalameera waan ta'eef beeksisa tokko yommuu dhufetti gara duubaa ni deebina jechuudha.
Amma itti aansinee fakkeenyaa fi viidiyoon kun yeroo tokko diduu danda'a waan ta'eef isin irra deddeebitanii keessan irratti hojjechuu danda'a. Viidiyoo kana jechuudha. Which video addis kan jiru sararratti yoo tuqxanitti viidiyoo tokko nutti mul'isa waan ta'eef kiyyaarra garuu na diduu danda'a waan ta'eef isin irratti isiniif hojjechuu danda'a akka barbaade waan ta'eef. Dhiifama beekaa sagalee irraa isiniif cufe sagantiin kun haganni gadi nuu laakkaa'ee nuuf xumuruutti obsaanii eegganaa jechuudha. Maaliif jennaan kireeditii keenya sirriitti karaa salphaadhaan sassaabachuudhaaf. Amma naaf xumurameera of duuba nan deebi'a. Kun akkuma argaa jirtan kireeditii 30 fuudheera waan ta'eef geeti itti jennaani. Akkuma kana kireeditii hamma barbaaddanitti caanuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma kanatti kun 730 galfadheera. Akkuma kana kireeditii keenya sirriitti yoo caananne karaa Itoophiyaa keessatti biyya barbaanne keessatti salphumatti dawwaluu ni dandeenya jechuudha. Amma appikii kana share gochuu nan danda'a waan ta'eef iddoo invent kan more friends kan jiru yoo tutte dawwaluu ni dandeessa. Iddoo jala kanatti ammoo seat phone number karaa kana iddoo isaa yoo tutte bilbila kee kana yookaan lakkoofsaan banatti jijjiirachuu ni dandeessa jechuudha. Amma iddoo kaale jedhe kana yommuu deebi'etti lakkoofsa barbaade itti galcheen booda irratti kireeditii hamma lakkoofsaniif dawwaluu fi barbaachisan natti mul'isa jechuudha. Amma lakkoofsa dawwaluu barbaachisan natti galcha jechuudha. Na obsaan eega. Akkuma argaa jirtan kana lakkoofsa kana yommuu dawwaluu barbaaduu fi kunoo wanni isin beekuu qabdan iddoo jalaa kana irratti jechuudha. Kireeditii ati yoo dawwaluu barbaaddu si dhufu kireeditii kana jechuudha. Kireeditiin kun 4,469 jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama kanaaf yoo dawwaluu barbaade kireeditii 4,469 kana na barbaachisa jechuudha. Hamma dirqama kireeditii 4,469 kana caanachuu qaba jechuudha yookaan itti guutachuu qaba jechuudha. Kireeditii amma keessaa qabu kireedit balance 730 jechuudha. Waan ta'eef kireeditii kana dirqama hamma kana sassaabachuu qaba jechuudha. Hordoftoota tiyya karaa kanaa yoo walitti sassaabatte Itoophiyaa keessatti yookiin biyya barbaadde keessatti karaa salphaadhaan dawwaluu ni dandeessa jechuudha. Hayyee kabajamtootaaf hordoftootaan chaanaalii Gadateechii hordofaa jirtaniif kunoo barnoota guyyaa har'aa qabannee dhumne kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo kiyya yoo jaallattan laayikii naaf tuqaa. Hanga barnoota biraatti walitti deemuutti nagaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura.